Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u jechaa videoon kun kan qophaa'e barattoota eebbifamaniif akkamiin akka propoozaalii riisarchii isaanii barreessuu danda'anii fi akkasumallee akkamitti immoo riisarchii isaanii akka hojjechuu danda'an kan itti fufu waan ta'eef viidiyoo kana akka seeraan hordoftan isin gaafachaa kallattumaan gara qabiyyee viidiyoo kanaatti dabarra jechuudha. Propoozala tokko barreessuudhaaf maaltu eegama yoo jenne inni jalqabaa taayitiliidha. Taansee introductioniin hin barbaachisaa, literature review, objectivii, methodology, working budget plan, reference fi annexii ilaalla jechuudha. Warreen kana tokko tokkoon ilaaluudhaaf taayitilii irraa haa jalqabnu. Taayitilii filachuudhaaf jalqaba taayitilii sana akkamiin akka adda baafachuu dandeenyu beekuun irra jiraata. Tokkoffaa haala rakkoo jirurraa ka'uudhaan namoota wajjin waliin dubbii namoota wajjin yookaan ekspertoota gaafachuudhaan akkasuma immoo oolmaa keenya keessatti rakkinoota mudatan irraa ka'uudhaan taayitilii sana filachuu ni dandeenya. Taayitiliin filannu sun immoo qorannoo kana geggeessuudhaaf ni dandeessisa moo hin dandeessisu kan jedhu akkasuma yeroo kenname keessatti qorannee fixuu ni dandeenya kan jedhus adda baafachuun irraa eegama jechuudha. Kanaafuu taayitilii gaarii filanne taanaan qorannoo gaarii geggeessuudhaan yeroo barbaadame keessatti fixuu ni dandeenya. Hin taane taanaan garuu rakkoo biraa keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin taayitilii keenya egaa filannee adda baasnee booda kan itti aanu taayitilii keenya irratti hundaa'uudhaan introductionii barreessina. Introductioniin kutaalee adda addaa of jalaa qaba. Fakkeenyaaf statementii qaba, akkasuma objective illee qaba, significance qaba, research question, hypothesis kanneen jedhan wantoota adda addaa of jalaa qaba. Garuu akka waliigalaatti as jalatti kan ilaallu maal of jalatti qabachuu danda'a qofa osoo hin taane akkamiin barreessuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf amma asitti backgroundiidhaan ni jalqaba. Introductionii irratti backgroundii gaafa jennu scientifical backgroundii yookaan ammoo mata dureen keenya suni scientifically akkamiin ibsuu akka dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf definition isaa ta'uu danda'a, purpose, type mata duricha irratti hundaa'uudhaan wantoota mata duree san ibsan hundasaa barreessuu dandeenya. San ammoo gochuudhaaf kitaabilee garaagaraa ta'uu danda'a, joornaalota garaagaraa akkasumallee weebsaayitoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Yeroo isaan fayyadamnee barreessun immoo seeraan referensii isaanii kaa'uu qabna, saayitii gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu in depth explanation of the key points of your subject haala gaariidhaan ibsuu waan barbaachisuuf jechuudha. Sababni isaa achitti hin ibsamne taanaan booddee nu rakkisa waan ta'eef hojii itti aanuuf. Kanaafiyyuu objektiivii keenya kan generate goonu taayitilii irraa waan ta'eef isa sana immoo asirratti yookaan background irratti sirriitti hin ibsine taanaan booddee nu rakkisa. Sana booddee erga isa adda baafannee booda statement of the problem bira deemna jechuudha. Statement of the problem keessatti immoo qorannoon kun maaf barbaachise, gaaffiin achi keessa wal qabatee jiru maal inni. Kanaaf qorannoon kun gaaffii akkamii deebisuu danda'a yookaan gaaffii kam guutuu danda'a kan jedhu asirraa keenya jechuudha. Kanaafuu statementiin rakkinoota jiran sana addunyaa irraa yookaan global irraa gara naannoo nuti keessa jiru sanatti haalatti kaa'uu dandeenyuun kan barreeffamudha. Kanaafuu inni kutaan kun baay'ee murteessaadha. Seeraan hin barreessine taanaan booddeessaan rakkisa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroo isa barreessinutti immoo wantoonni kun ni barbaachisu. Haala sooshiyo-ekonomikii yookaan haala jireenya hawaasummaa, haala kenniinsa fayyaa yookaan fayyaadhaan kan wal qabatu yoo ta'e yookaan immoo wantoota biraas yoo ta'e haaluma saniin jechuudha. Dabalataan lakkoofsota yookaan daataan probleemii sanaa wal qabatee jiru yookaan taayitilii sanaa wal qabatee jiru maalidha kan jedhu waliigala gaaffiin jiru maalidha. Gaaffii kana immoo akkamiin akka qorannoo keenya kanaan deebisuu dandeenyu irratti hundoofne qorannoo keenya geggeessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan statement of the problem kaa'uu ni dandeenya jechuudha.
kutaan inni sadaffaa introduction jalatti kutaan inni sadaffaa keenya significance of the research dha. Kutaa kana jalatti researchiin yookaan qorannoon gaggeessuudha deemnu kun faayidaa maalii qaba gaafa jennu, tokko namoota qorannoon irratti gaggeeffaman yookaan qaama qorannoon irratti raawwatamuuf bu'aa maalii buusa. Lammaffaa gaaffii problem statement irratti adda baafne sana akkamiin guutuu danda'a yookaan deebisuu danda'a. Inni itti aanu qaamolee adda addaatiif akkamiin fayyaduu danda'a. Qorattoota garaagaraa ta'uu danda'a, dhaabbata mootummaa ta'uu danda'a yookaan sirna bulchiinsaa jiru keessa sirna fayyaa jiru keessatti kan fayyaa yoo ta'e akkamiin sana guutuu akka danda'u asitti dursinee keenya jechuudha. Qorannoo keenya sun faayidaa maalii akka inni buusuu danda'u. Kanaafuu kanas haala kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni afuraffaan introduction jalatti objektiifiidha. Objektiifiin akka waliigalaatti chaapterii of danda'e ta'es barreeffamuu danda'a. Mooraadhaa mooratti gargar waan ta'eef kanaafuu mooraa tokko tokkotti objektiifiin introduction jala gala. Iddoo adda addaatti immoo chaapter 3 ta'ee of danda'e literature boodatti yookaan dhumatti galuu waan danda'uuf kanaafuu haala isin mijatuun iddoo isin mijatutti galchuu ni dandeessu. Garuu objektiifii waliigala baay'ee murteessaadha. Objektiifiin qabnu taanaan qorannoo keenya gaggeessuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu objektiifiin keenya yeroo barreessinu taayitilii keenya irratti hundaa'uudhaan objektiif keenya barreessuu dandeenya. Haaluma kanaan objektiifiin keenya qoratamuu ni danda'amuu hin danda'u kan jedhu hubachaatti deemna jechuudha. Kanaaf smart haala ta'een barreessuu qabna. Jalqaba objektiifii bakka lamatti qoonna. Specific objective, general fi specific dha. General irraa specific keenya baasaa deemna. Kanaafuu specificiin suni smart ta'uu qaba. Specific objectiviin keenya smart jechuun specific dha. Eenyutu hojjetaa, yoom hojjetamaa, maaltu irraa eegama kan jedhu adda bahee kan beekamedha jechuudha. Measurable yookaan immoo objektiifiin keenya suni bira gahamuu danda'a. Measure goone lakkaa'uu ni dandeenya. Cut point qabaachuu danda'a yookaan qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf qorannoon keenya kun immoo achievable yookaan immoo raawwatamuu ni danda'a kan jedhudha. Taanee relevant gaafa jennu qorannoon kun waan qorachuudhaaf deemnu sanaaf walitti hidhata qaba yookaan sirriidha kan jedhu ittiin adda baafanna jechuudha. Inni biraa time bounded. Time bounded jechuun qorannoon keenya sun yeroo kennameef yookaan yeroo murtaa'e keessatti kan hojjetamudha kan jedhu hundisaa adda bahee taa'uu qaba jechuudha. Kanaafuu general fi specific kennee haala kanaan iddoo lamatti qooduu dandeenya. Mata duree biraatti odoo hin darbin asitti saampilii halaalloo objektiifii fakkeenyaaf taayitiliin keenya exclusive breastfeeding and associated factors among breastfeeding mothers in X town jennee 2023 X towniin magaalaa itti qorannoon kun gaggeeffamu maqaa itti galchuu jechuudha bakka kanatti. Kanaafuu jeneraaliin keenya to assess exclusive breastfeeding and associated factors among breastfeeding mothers in X town from December 1 to 20 bilan jennee kaa'uu dandeenya fakkeenyaaf. Specifikiitti gaafa dhufnu amma asitti endeedhaan wal qabateera waa lamatu jira. Kanaafuu gaafa specifikiitti gadi dhufnu gadi caccabsaa deemna jechuudha. Inni jalqabaa magnitude of exclusive breastfeeding assess gochuudha. Kanaafuu magnitude specificidha jechuudha. Kan biraa measurable dha. Magnitude measure waan goonuuf measurable dha. Attainable dha yookaan immoo waan kana bira gahuu ni dandeenya. Inni biraa reliable dha. Time bounded dha. 1 to 20 waan jedhuuf objective lammaffaa keenya immoo to identify factors associated with exclusive breastfeeding jennee ammas akkasumaan haala kanaan deemuu dandeenya jechuudha. Taayitilii keenyatu murteessaa. Amma taayitilii keenya keessaa associated factor yoo baasne objective tokko qofa qabna jechuudha. Kanaaf sitti haala kanaan taayitiliis objektiifis akkanatti walirraa baasnee barreessuu kan dandeenyu ta'uu haala kanaan hubachuun ni danda'ama. Kanaafuu gama kanaan kan jiru haala kanaan xumurachuudha. Inni biraa research question dha. Research questioniin objektiifii keenya sana gara gaaffiitti jijjiirree gaaffii deebi'uu danda'u gochuudhaan keenya kunis haala salphaa ta'een akka qorannoo keenya gaggeessuu dandeenyu kan nu tajaajiludha jechuudha. Kanaaf
research question kana fakkaata. akka kutaa shanaffaatti egaa research question ilaallee jira. yeroo baay'ee research question akkuma jenne qorannoo keenya keessatti objektiivii keenya haala salphaa ta'een deebisuudhaaf nu gargaara. inni irra dabalataan hypothesis kaa'uu ni dandeenya. hypothesisin keenyas haala itti qorannoon keenya gaggeeffamuu danda'u irratti haala salphaa ta'een gaaffii deebisuudhaaf yookaan ammoo waan hojjennu san haala salphaa ta'een ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha. kanaafuu bakka lamatti qoonnee ilaalla hypothesis, null hypothesis fi alternative hypothesis jennee jechuudha. null hypothesis jechuun no relation between variables yoo ta'u, alternative immoo association jiraachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. kanaafuu isaanis kaa'uu ni dandeenya. kana eega keenya booda dhuma irratti qorannoo keenya sassaabnee daataa sassaabnee analysis gaggeessine deebii kana kan deebisnu ta'a jechuudha. kutaan lammaffaan literature review dha. egaa introductionii keenya haala kanaan eega barreessinee booda innittaan literatureota yookaan immoo qorannooleen kan dura qorataman maal jedhu kan jedhu dursa statement of the problem irratti literatureota garagaraa review gochuudhaan gaaffii adda baafachuu. gaaffii gaafa jennu qorannoon kan dura geggeeffame gaaffii maal qaba kan jedhu adda baafannee qorannoo keenyaaf akka nu tajaajilutti barreessina jennee irraa asitti immoo mata duree keenyaan walitti dhiyeenya kan qaban literatureonni kana dura publish ta'an yookaan immoo online website irra journal irra jiran maal jedhu kan jedhu ittiin adda baafanna jechuudha. kanaaf tokkoon literature jiru hundasaa barreessuu yookaan search goonee dhiyeessuu qabna. inni kun yookaan kan wal deeggaruu danda'a yookaan ammoo kan wal faalleessu ta'uu waan danda'uuf hundi isaaniiyyuu nu fayyadaman ta'e seeraan itti fayyadamuu qabna. garuu yeroo literature kana search goonu wantoonni of eeggannoo gochuu qabnu baay'eetu jiru. fakkeenyaaf namoonni researchii sana hojjetan ga'umsi isaanii akaadaamikaalii ta'uu danda'a, ekspertiidha moo miti, yookaan joornaaliin isaan irratti publish godhan sunoo kan akkamiiti, qabiyyeen mata durichaa akkamii, keessi isaa, haalli qorannichi itti gaggeeffame metodoloojiin isaa akkamii, metodoloojiin isaa metodoloojii keenya wajjin wal fakkaata, sample size inni fayyadame akkamii kan jedhu wantoota adda addaa laaluun irraa eegama. sababni isaa yoo researchiin sun quality hin qabaanne booddee resultii nuti hojjennu waliin deemuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. kanaaf kan adda baafachaa deemuun barbaachisaadha. kanaafuu eessa argachuu dandeenya yoo jenne individuals groups namoota dhuunfaa ta'uu danda'a yookaan qaama dhuunfaa gareerraa akkasuma organization yookaan immoo dhaabbilee garaagaraa irraa warreen kunis published kan ta'an yookaan akka bu'aa kitaabota, researchoota yookaan immoo abstract joornaalota mataa isaanii ta'uu danda'a. kanneen immoo publish hin taane propozaala harka namootaa jiranii ganaa ongoing irra jiran riippoortiiwwan ta'uu danda'a, database kanneen jiran ta'uu danda'a, reference lists of other seminar papers qorannee publish ta'e kan adda addaa reference isaanii fayyadamuudhaan nu immoo haala salphaa ta'een bira ga'uu dandeenya. Google Scholar search kan ittiin goonu jechuudha. ongoing studies grey literature jechuun immoo salphumatti Google irra kan ittiin barreessinee argachuu dandeenyudha jechuudha. haala kanaan argachuu ni dandeenya. yeroo search goonu akkuma jenne tooftaa garaagaraa fayyadamna. iddoon itti search goonu inni dura kaasne akka rutti ta'e dabalataan ammoo midline kanneen jedhan PubMed fayyadamuudhaan Embase, Cochrane Central for Registrar of Controlled Trials, Snahil, Psychoinfo, Ovoid, Midline, Scopus website warreen kanarraa search gooneetu argachuu ni dandeenya. isaan kan akkamitti search goonee arganna kan jedhu fakkeenyaaf saampilii tokko search gochuu ni dandeenya jechuudha. isa jalqabarra jiru fakkeenya PubMed fayyadamna. ammaaf isaan hafan immoo ofii keessanii akkamitti akka yaaluu dandeessan isinitti kanarraa ni hubattu jechuudha. kanaafuu amma gara warreen kana ilaalutti deemna.
kanaaf fakkeenya fudhannee amma haa ilaallu. kanaaf gara googlii ta'uu danda'a, kiroomii, browserii mataa keenya kan barbaanne fayyadamuu dandeenya. kanaaf google scholar yoo fayyadamne fakkeenyaaf google scholar jennee barreessina asitti scholar. kanaafuu google scholar yeroo akkasitti nu dhufa. kanaaf iyyuu google scholar asii akkasitti galuudhaan asirratti mata duree sana barreessina jechuudha. fakkeenyaaf ani amma exclusive breastfeeding jedhee search gochuu hin danda'a. kanaaf hedduutu dhufa. warreen dhufan kana keessa xiqqeessuudhaaf ammas deebinee among breastfeeding mothers inni xiqqeessaa yoo deemne baay'ee nu gadi xiqqeessaa. kanaaf amma 200,013 tu browse ta'eera asitti. kanaafuu as keessaa kan nu wajjin deemu ilaallachaa deemna jechuudha. fakkeenyaaf knowledge, attitude and practice of exclusive breastfeeding kan jedhu jira systematic review dha. kanaaf systematic review amma asitti nu fayyaduu dhiisuu danda'a, garuu statementii keessatti itti fayyadamuu dandeenya. factors associated with exclusive breastfeeding in United States amma kan akkasitti gaafa bannu keessa isaa ni ilaalla. keenyas faaktarii waan qabuuf kanaaf nu fayyada. kanaafuu kana banneet check goona jechuudha. kanaafuu egaa bannee booda maal goona, joornaaliin kana gadhiise pediatrics American Academy of Pediatrics dha. kanaafuu joornaalii kana jalqaba isaa waan mirkaneessuu qabu, waan ilaaluu qabnu ni ilaalla jechuudha. reputably dha moo miti kan jedhu amma resultii keessa dhufneet of the nearly 75 children in the study who had ever been breastfed, these had been breastfed exclusively for 6 months. kanaafuu amma asitti tokko magnitude objective tokkoffaadhaaf kun ni fayyada jechuudha. kan biraa immoo variabloota jiran as keessaa hin argannu yoo ta'e daka buunee resultii keessa barbaanna kan association jechuudha. kanaafuu asitti hin jira waan ta'eef variabli lamaanifuu yookaan objective lamaanifuu waan ta'u akkasitti arganneerra. kanaafuu gaafa akkas ta'u maal gochaa deemna, amma kana fakkeenyaaf according to jennee ka'uu dandeenya. asitti amma barreessaa deemna inni kun asii barreessaa deemna. gaafa barreessaa deemnu literature review dha jennee as jalatti according to as deebinee eenyudha awtoroonni, namoota awtoroota fayyadamuu dandeenya, maqaa awtoroota. kanaafuu Jessica namoota baay'ee waan ta'eef yeroo akkasitti baay'ee ta'an kan jalqabaa fudhanne itaal jennee gabaabsnee itti fayyadamuu dandeenya. kunis haala jiru qusachuudhaaf jechuudha. kanaaf according to Jessica itaal jennee barreessuu dandeenya yeroo kana Jessica itaal only or exclusive breastfeeding was 60.7% in America jennee full stop goone kanaaf site goona jechuudha. dhufnee asii site goona. site gochuudhaaf immoo maal fayyadamna, asitti dhufneeti citationii haala salphaa ta'een site godhachuudhaaf tuulii keessa galla. kanaas site kan jettu jirtu kun
kana booddee saayiteeshinii asii arganne daawunlood gooneerra daawunloodii keessa dhaqnee cheek goona jechuudha. Daawunloodii keessa gaafa deemnee cheek goonu asitti yoo saayiteeshinii naa bu'ee jira. Kanaafuu barreeffama kiyya biraan deema jechuudha. Barreeffama kiyya bira gaafan deemu asitti dhufeetiin saayiteeshinii kiyya galchuudhaaf sooftiweerii garagaraatu jira. Asumarraan kanas isiniif ibsuun barbaada. Sooftiweerota jiran keessaa fakkeenyaaf ani Mendiliin fayyadama. Zootiroon jira, Mendiliin jira, Indinootiin jira, biraatis baay'ee jiru. Kanaafuu ani aanan kana fayyadamuuf asitti dhufeetaan jalqaba duraan instaal godheen jira. Instaal gaafan godhu haala kanaan dhufaa loogiin imeelii banattanii loogiin gootu. Loogiin eega gootanii booda tools kan jettu jirtas. MS Word plugin an jedhu kun amma kiyya install ta'eera uninstall naan jedhan ta'eef install ta'eera. Kanaafuu install gootu jechuudha. Isinis install gootanii booda walitti egaa fiddanii booda Wordii fi isa amma dhufeesitti Microsoft Word Office yoon asitti banu reference naan jedha asitti. Kanaafuu naa fidee jira. Kanaafuu as gaafan tuqe gootu Mendelii naan jedha asitti exclusive breastfeeding jedheetoo create godhee fira yookaan immoo asitti create group an jedhu kanarratti create folder an jedhu kanarratti gaafa click gootan create sinii godha akkasitti. Kanaaf anem exclusive breastfeeding an jedhu create naa godhee jira. Kanaaf iyyuu as kana keessan seenaas file kan jedhu kana add file naan jedheera. Kanaafuu add file naan jedhee as keessa dhufeetin ishee kanan select godhaan amma download godhe sana as keessa naa galtee jirti. Kanaafuu isheen kun kanatti ganaa galtee booda Wordii bira deebi'eetaan site insert citation jedhaani as gaafan tuqe mallattoon kun hin jirti. Ishee gaafan akkas tuqu fidee as keessa naa galchaa jechuudha citationii. Kanaaf jalatti immoo dhuma bakka itti galchuu barbaanne deemnee insert bibliography jennaan. Bibliographiin keenya immoo isa kanadha yookaan referensiin keenya kana ta'a jechuudha. Ofuma isaatii generate nu godha haala kanaan. Kanaafiyyuu yeroo haala kanaan fayyadamtan haala salphaa ta'een ofii isinii sirreessaa. Asii dhufne haala barbaanneen kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf istaayilii garagaraatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti gaafa moorinneen Vancouverin jira. Yeroo baay'ee Vancouveriidha fayyaa irratti kan fayyadamu. Harvardis kan fayyadaman jiru. Harvardin jira. Kan biraa APA kan jedhu jira. Yeroo baay'ee American Psychological Association kan fayyadamanis jiru. Akka fedhii keenyaatti sirreeffachuu dandeenya. Amma almost Vancouver irra kaa'aa jirani. Vancouver irra jiruuf as kana fidee naa kaa'eera. Kanaaf kan itti aansu akkasumatti deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan barreessaa deemuu dandeenya. Kun amma saampilii haa ta'uufan inni agarsiisaa jira. Haala kanaan literacharii keessan filachuu ni dandeessu. Kan biraa Google Scholar'dhaan kan ilaalle. Kan biraa immoo fakkeenyaaf warreen jiran keessaa PubMed ilaalla. PubMed jennee asitti PubMed Central gaafa akkasitti finnu asitti home jedhee nuu fida. PMC home. Kanaaf detailii isaa bannaa asitti dhufnee advanced kan jedhu kana bannaa. Kanaaf asitti field kan jedhu jirti. Kanaaf field kan jettu kana jalatti title abstract and title jechuu ni dandeenya. Akka barbaannetti as keessaa dhufnee waan barbaanne gochuu ni dandeenya, rakkoo hin qabu. Kanaafuu as keessa barbaannee filanna jechuudha. Waan yoo barbaanne title jechuu dandeenya, yoo barbaanne abstract jechuu dandeenya, yoo barbaanne immoo waan barbaanne full author name kan biraas jiru. Kanaafuu haala nuuf mijatuun godhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf title yoon jedheenan asittis dhufee title jechuun ni danda'a. Title kanaafuu exclusive jennee dhufnee asitti breastfeeding.
breastfeeding mothers jennee kana booddee search kan jedhu next click goona. haala barbaannen search gochuu ni dandeenya jechuudha. kanaaf kun amma 403 nu argate kan akkas jedhu. kanaaf isaan keessaa immoo irra gaadi harkisuudhaan kamtu qorannoo keenya wajjin wal fakkaata kamtu waliif fakkaatu kan jedhu check gochaa deemna jechuudha. tokkoon tokkoon check gochaati download godhachaa deemna. kanaafuu download gaafa godhu kanas akkuma duran isiniin jedhe fakkeenyaaf amma kana yoo fudhanne citation ammas dhufne asii fudhanna keessa gadi dubbisnee waan barbaannu as keessaa fudhanna jechuudha. erga fudhannee booda ammas citation keenya asii site godhanna jechuudha. kanaaf download with kanatu jira as keessaa dhufne an barbaanne download gochuu dandeenya jechuudha. fakkeenyaaf AP jechuudha download on jedhe ammas download naa godheera. kanaaf ammas deemee site godha jechuudha. kanaaf haala kanaan referensii keenya galchuu dandeenya kan jedhu asitti kan haala kanaan yoo ilaalle kan ta'an immoo akkamittiin barreessuu dandeenya kan jedhudha. referensii barreessuudhaaf haala garaagaraatiin fayyadamna. amma kanan isinitti agarsiise already ofiisaatiin automatically download waan gooneef rakkoon qabu. waan harkaan barreessinu yoo ta'e garuu haala kanaan ta'uu qaba. researchoonni fayyaa irra caalaan isaanii vaankuverii fayyadamu. yeroo tokko tokko APS ni fayyadamu. garuu akka gibbii hedduun biyya keenyaatti vaankuveridha. kanaafiyyuu authors surname followed by initials kana jechuun maqaa authoroota jiran keessa last name isaanii keenye sana booda middle name fi first name isaanii gabaa jedhaan keenya jechuudha. ittaane title of the article maqaa artiklichaa fakkeenyaaf exclusive breastfeeding kan jedhu ta'e maqaa isaa itti barreessina jechuudha. taansee name of journal, year of publication, volume owned asitti immoo number page number of the article buukis yoo ta'e haaluma kanaan itti fufa jechuudha. gaafoo itti jira chapter yoo ta'e website yoo ta'e kana fayyadamnee barreessuu dandeenya. fakkeenya website yoo ta'e itti dabalaan URL ni barreessina jechuudha. kana jechuun iddoo inni itti argamu sana jechuudha. kana hundumaa haala kanaan barreessuun ni danda'ama. isaan kana dura ibseera waan ta'eef amma irra deebi'uun hin barbaachisu. kanaaf Mendelii, Indinootii fi Zotero kanneen biroos yeroo baay'ee jiru. fakkeenyaaf ani Mendelii isinitti agarsiiseera. Maayikoo Mendeliin fayyadamu waan ta'eef Indinoottis namoonni barbaadan laattan haala isaa karaa adda addaatiin bira yoo dandeessu. kanaafiyyuu literacharii haala kanaan barreessuun ni danda'ama. gama biraatiin literacharii irratti yeroo tokko tokko conceptual framework nu barbaachisa. garuu kun nu barbaachisu associated factory yoo qabaanne qofa. title keenya associated factory yookaan immoo factory kan ilaallu yoo ta'e conceptual framework keenya hariiroo variabiliin yookaan independent variableonni keenya dependent wajjin hariiroo inni qabu kan ittiin hubachuu dandeenyu jechuudha. kanaaf conceptual framework haala saniin kaa'uu dandeenya. yoo associationiin hojjennu ta'e conceptual framework nu barbaachisu jechuudha. kanaafiyyuu isa kan haala kanaan hubachuun barbaachisaadha. gama biraatiin conceptual frameworkis gaafa keenyu tokkoffaa haalli itti keenyu directioniin isaa akkasumas iddoo dependent variable keenya taa'uu qabu kanneen ilaalcha keessa galchuudhaan ta'uu qaba. kallattiin fakkeenyaaf variableonni independent ta'an garam taa'uu qabu akkasuma immoo independentiin garamtaa kan jedhu hunda isaanii dursinee haalaan itti qophaa'uudhaan variableonni immoo achi keessa galuu qaban kamii variableonni jiran hoo gahaadha kan jedhu qabaachuun nu barbaachisa. kanaaf haala kanaan barreessuun ni danda'ama. egaa
kutaa lamaan jalqabaa ilaallee jirra. Taayitilii irraa kaasee taayitilii filannee booda introdakshin irraan ammoo liitireechariin akka barbaachisu ilaallee jirra. Kan hunda eega xumurree booddee inni itti aanu meetodoloojiidha. Meetodoloojiin keenya immoo qorannoo keenya gaggeessuudhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaafiyyuu meetodoloojii keessatti immoo maal maaltu guutamuu qabu kan jedhu kan ilaalluta jechuudha. Kanaaf jalqaba isteedii eeriyaan keenya sirriitti ibsamuu qaba. Iddoo itti qorannoon gaggeeffamu suni sirriitti eessatti argama isaa, baay'ina uummata isaa, jiyoogiraafii isaa, service availability fi kanneen biroo kun qorannoo keenya wajjin hariiroo qabaachuu waan danda'uuf isaan kana sirriitti keessa galchinee hubachuun nu barbaachisa jechuudha. Kan biraa yeroo qorannoon kun itti gaggeeffamu yookaan yeroo daataa itti sassaabamu steady period jechuun yeroo daataan itti sassaabamu ji'a tokko yoo ta'e ji'a tokko, guyyaa ganaa jenne waggaa tokko yoo ta'e waggaa tokko haala ifa ta'een kaa'uun barbaachisaadha. Sababni isaa yeroodhaa gara yerootti haalonni jijjiiramuu waan danda'aniif yeroo itti daataa sassaabne suni rakkoon suni yeroo itti jirutti ta'uusaa ibsuun waan duraa eegamuuf jechuudha. Gama biraatiin steady dizaayinii keenya kaa'uu qabna. Dizaayinii kan fayyadamneet qorannoo kana gaggeessinaa. Overall plan for obtaining answers to question being studied within both qualitative and quantitative. Qorannoon qualitative ta'uu danda'a, quantitative jechuun namoota dhimma sanaan wal ilaallatu irraa daataa sassaabame daataan sun lakkoofsan osoo hin taane haala adda ta'een kan ibsamu jechuudha. Quantitative'n garuu lakkoofsan kan ibsamuu fi bu'aansaa kan irraa haala salphaa ta'een hubatamuu danda'udha. Kanaaf research dizaayinii jiran keessa kan ilaallu cross sectionalii yeroo baay'ee kan sadarkaa barataatti hojjetamu bakka lamatti qoonna gara waliigalasaa observational fi experimentaliin quasi experimentalii fi randomized controlled trial kan jedhan bakka lamatti qoodamee ilaalamuu danda'a. Gama biraatiin observationaliin immoo descriptive fi analytic itti qoodama. Descriptive'n cross sectional, case report, case series, case study. Gama biraatiin analytic'n quantitative fi case control itti qoodamu. Kanaafuu cohortiin prospective fi retrospective jechuudhaan bakka lamatti qooduu dandeenya. Prospective jechuun gara fuuldura kaanee gara fuulduraatti rakkoon tokko uumamuusaa fi uumamuu dhabuusaa kan ittiin to'annoo yoo ta'u, retrospective immoo har'a dhaabannee gara duubaatti kan ittiin deemnudha. Case control'n immoo incidentiin tokko yookaan rakkoon tokko akkamittiin uumamuu danda'a warreen rakkoo san qabanii fi warreen hin qabne gidduutti kan hordofne jechuudha. Warreen kaan case report, case series fi case study'n dhimma keezotaan wal qabatan waan ta'eef kanaaf cross sectionalidha yeroo baay'ee akkan jedhe. Yeroo tokko immoo cohortis kan fayyadaman jiru. Kanaaf haala kanaan hubachuun ni danda'ama. Kaa'uu qabna jechuudha. Dizaayinii keenya haala salphaa ta'een hubatamuuf kaa'uun nu barbaachisa. Qualitative'n immoo ground theory, phenomenological, ethnography, case study, narrative, programmatic, qualitative research jechuudhaan dizaayinii garaagaraa qaba. Kun immoo haala itti qorannoon kun gaggeeffamuu danda'u irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Garuu amma akka waliigalaatti as keessatti kan hubatamu sadarkaa digriitti yookaan BSc digriitti qorannoo kaman hojjechuu danda'a kan jedhu dizaayiniin keessan clearly taa'uu qaba yookaan beekuu qabdu. Inni sadaffaan yookaan inni biraa populationidha. Populationiin keessan sirriitti adda bahee yoo ta'e qorannoo keessa salphaa ta'a. Kanaaf target population jechuun qorannoo uummata isin qorannoo irratti gaggeessitan sanadha yookaan uummata waliigalasaa jechuudha. Kanaaf source populationiin immoo populationii isin saampilii keessan keessaa fiddan sampling frame jechuun daataa keessan yeroo guurtanitti kan haala itti isin daataa keessan yookaan saampilii keessan fudhachuu dandeessan. Subjects who are selected an jennu yaa saampilii qorannoodhaaf qophaa'an jechuudha. Study subjectiin immoo nama sirrii qorannoon suni irratti gaggeeffamu yookaan daataa sana irraa guurtan kan ibsudha jechuudha. Kanaafuu kana hunda isaayyuu seeraan adda baastanii beekuun hin barbaachisa.
kanaaf populationiidhaan kan wal qabatu kana yoo ta'u, inni itti aanu eligibility criteria, inclusion እና exclusion criteria kan jennuun jechuudha. Kanaafuu qorannoo keessan keessatti gaafa saampilii keessan draw gootan yookaan fudhattan inclusion fi exclusion yookaan eenyutu itti hirmaachuu danda'a eenyutu immoo hin danda'u jechuudhaan kan adda baastanidha. Inclusion jechuun namoota candidate ta'an yookaan daataa irraa guruu dandeessan yookaan exclusioniin immoo namootuma filaman san keessaa ta'e sababa garaagaraatiin namoota deebisanii kennuu hin dandeenye yookaan nama isin keessaa adda baastanii hambistan jechuudha. Sample size determination gaafa ilaallu saampilii yookaan qorannoo gaafa geggeessitan uummata hundarratti geggeessuu waan hin danda'amneef saampilii fudhattu. Kana jechuun fakkeenyaaf kolleejjii tokkorra barataan 5,000 yoo jiraatu 5,000 irrattuu qorannoon geggeeffamu. Kanaaf 5,000 kana keessa hamma ta'e saampiliin isin barbaachisa. Saampilii kana fudhachuudhaaf sample size calculationiin hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf proportioniin hin barbaachisa, margin of erroriin sampling method keessattis yoo clusterii kan deemtu yookaan immoo multi stage kan deemnu yoo ta'e design effectiin nu barbaachisa. Populationii keenya yookaan waliigala lakkoofsa waliigalaa jechuudha. Confidence leveliin warri kun barbaachisoo ta'uu danda'u. As formula isaa gaaf kuni fayyadamuu dandeenya. Kanaaf formulaan kun immoo single population proportion formula jennee kaa'uu dandeenya. Kanaaf iyyuu z alpha over 2 square times p into 1 minus p over d square jennee nnin saampilii keenya nuti barbaadnudha. Level of confidence immoo z alpha over 2 dha. Z alpha over 2 jechuun z dha fudhan taane over 2 nan dhaabbattu alpha dhaaf itti ishee kana ilaala. Margin of error kan barbaachisa. Proportion or prevalence hin qabnu yoo ta'e percentage 50 qorannoo kan dura geggeeffame irraa kan fudhannu jechuudha. Kanaaf isa yoo dhabne percentage 50 fayyadamuudhaan maximum sample size waan ta'eef percentage 50 isa fayyadamuu dandeenya. Kanaaf kana formulaatti gaafa galchine formula barbaanne sana argachuu dandeenya jechuudha. Yoo biraatiin egaa saampilii keenya adda baasne sampling technique immoo nu barbaachisa. Sampling technique keenya probability dha moo non probability dhaan jedhu beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf probabilityin yeroo baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa researchiin keenya gaarii akka ta'uuf probability yoo ta'e gaariidha. Probability keessatti maal fayyadamuu dandeenya? Simple random sampling fayyadamna. Garuu kana fayyadamuudhaaf maaltu nurraa eegama yoo jenne tokkoffaa sampling frame qabaachuu qabna. List of study participant keenya qabaachuu qabna. Sababni isaa isaan keessa listii keessana keessa randomly sampilii keenya fudhanna waan ta'eef. Gama biraatis systematic random sampling gaa fudhannu immoo intervaaliidhaan yookaan immoo randomly hundi isaanii wal qixa chaansii qabu jechuudha. Jara lachuu keessayyuu chaansii wal qixaa qabu. Kanaaf iyyuu kunis nu barbaachisa. Akkuma asitti listiin nu barbaachisu asitti immoo saampiliin waliigalaa yookaan saampilii populationiin nu barbaachisa. Saampilii qabna, populationiinis lakkoofsa beekuu qabna. Sanarraa hundaa'uudhaan intervaalii calculate goona. Intervaalii keenya irratti hundaa'uudhaan ammoo intervaaliin keenya 5 yoo ta'e kanaaf 1/5 keessa nama tokko randomly filanna jechuudha. Amma slotter methodidhaan sana booddee 3 yoo ba'e every 5 3 fudhannee kaza 8 jecha akkasitti deemna jechuudha. Stratification immoo yoo haalli teessuma lafaa yookaan haalli teessuma lafaa osoo hin taane haalli uummata nuti filannu sana stratification yookaan immoo adda qoqqoodiinsi yoo barbaachise adda qoqqooduudhaan miis akkan goone jechuudha. Heterogeneity waan qabaniif gara homogeneitytti gara tokko isaan fidna jechuudha. Kanaaf haala sanaan adda babbaasnee daataa keenya irraa guuruu dandeenya. Clustering geographical divisionidha. Haala qorannoo keenyaaf mijatutti jechuudha. Multi stage sampling fakkeenyaaf kolleejjii irraa kaanee kolleejjii irraa gara dipaartimentii irraa gara years of study gara achirraa immoo gara tokkoon kilaasii keessa seenuudhaan
kan deemnoo ta'e multi stage sampling kennaa jechuudha. sampling technique lammaffaan keenya non probability sampling dha. kana keessatti immoo namoonni hundi carraa wal qixaa qaban jechuudha. namoota carraa wal qixaa akka qabaataniif probability fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. voluntarily jechuun namni dhuunfaa isaatiin fedha isaatiin qorannoo san keessatti nan hirmaadhee yaada kan dhiyeessudha. judgmentaliin immoo qorataan sun ofiisaatiif namoota hirmaachisuu barbaadedha. conveniences akkasumatti namoota qorannoo keessatti yeroo hirmaachisan carraa yookaan carraa wal qixaa hin qabani. kootaan ammoo kootaadhaan kennu namoota gamagam akka fudhachuu dandeenya jechuudha. saampilii akka fudhachuu dandeenya kootaa qofa callisanii qoodudha jechuudha. wal qixaa probability hin qaban kunis snowballing ammoo namoonni yeroo filataman jalqaba nama tokko gaafa filu inni immoo nama irra caalaa waan sana beekutti filuudhaan akkasitti cheenidhaan kan wal qabatee deemu jechuudha. kanaaf kana haala kanaan ilaaluu fi hubachuun kan danda'amudha. kan biraa study variables dha. study variablein outcome fi yookaan dependent fi independent inni adda qoonna. independent jechuun outcome variable keenya yookaan variable nuti qorannu sanadha. independentiin immoo variableota biraa yookaan question keenya irratti haala salphaa ta'een yeroo keenya kan itti adda baasnu jechuudha. kanaaf haala kanaan hawwannu kan operational definition immoo definitionii adda ta'e scientific osoo hin taane qorannoo keenya keessatti jecha nuyi haala addaatiin fayyadamne kan ittiin ibsuudha. especially outcome variable ta'uu danda'a yookaan immoo variabiliiwwan biroos ta'uu danda'a jechuudha. kan biraa data collection method dha. data collection method fi instrument yookaan immoo questionnaire keenya jechuudha. jalqaba questionnaire keenya prepare gochuu qabna. questionnaire nuti prepare goonu suni gahaa ta'uu fi data nuti walitti qabuuf jennu haala gaarii ta'een nu sassaabusaa adda baafachuu qabna. kanaaf komponentii hunda qabaachuu qabachuudha. social demography qabaachuu danda'a. variableota biraa fi akkasuma outcome kan itti measure goonu jechuudha. haalli itti data sassaabamu face to face interview yookaan interviewer administered engine namichi data sana sassaabu gaaffii gaafachuudhaan kan guutu yoo ta'u yookaan immoo waraqaa sana namoota gaaffii kan deebisanitti kennee questionnaire ofii guutanii nuu kennu yookaan immoo observational checklist fayyadamne kan ittiin walitti qabuu dandeenyudha jechuudha. kan biraa immoo data collectoronni keenya eenyudha, trainingii kenname moo hin kennamne waan jedhu kanas adda baafachuu. sababni isaa data collectorin keenyas data gaarii nuu guruudhaaf baay'ee murteessoo waan ta'aniif jechuudha. kan biraa data quality control gochuu yookaan eeguutu nurraa eegama. kan ammoo pretestii iddoo study area keenya irraa gara biraa ta'etti pretest goone questionnaire keenya sirriidha moo sirrii miti trainingii data collectoriidhaaf kennuudhaan complete yookaan immoo guutummaa data walitti qabamee check gochuudhaan ilaaluu ni dandeenya. gama biraatiin data walitti qabne kana analyze gochuun dirqama nurraa eegama. kanaaf iyyuu analyze gochuudhaaf jalqaba data entry keenya akkamitti akka goone yeroo biraa kan ilaallu ta'a. daataan sassaabame sun waraqaarraa gara kompiitaraatti akkamitti seenaa, erga seenee booda akkamitti analyze goona, maaltu analyze ta'a. analyze keenya keessatti immoo maal fayyadamna, data analyze goone immoo akkamitti baasnee barreessina kan jedhu yeroo biraa kan ilaallu ta'a. kanaaf wantoonni kun pilaaniin akka pilaaniitti barreeffamuu qabu jechuudha. proposal irratti akkanatti hojjedha kan jedhu akka pilaaniitti hin barbaachisu. kanaaf komponentii kana include gochuu qabna. inni biraa etikaalii qorannoon keenya sun eeyyama argateera moo hin arganne kan jedhu xalayaa eeyyama ittiin argate ibsuu qabna. confidentialitiin daataa namoota sassaabne sana akka ifam namootatti darbinee laatamne confidentiality isaanii sirriitti clearii ta'uu qaba. kana booda immoo daataa kana eega sassaabne booda maal ittiin goona kan jedhu sirriittis kaa'uu qabna jechuudha. pilaanii keenya dissemination pilaaniin keenya taa'uu qaba. kanaafuu wantoota kana hundasaa barreessuu qabna. gaafa kana barreessinu garuu of eeggannoodhaan barreessuu qabna. kana jechuun maal include gochuu qabna, callisnee waan taane barreessuu osoo hin taane waan duraa eeggamu qofaa barreessine
qorannoo keenya haala kanaan kutaan itti aanu proposal yeroo barreessinu egaa work pilaanii fi budget pilaanii keenya hoo qabna. Qorannoon kun yoomii eegalee maaliin eegalee yoomii fi maaliin xumura kan jedhu topic selection haga definition of finding kan jiru haala kanaan Gantt chartidhaan kaa'uu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoon activity sirraan activity tarreeffameera, asiin injiin tarreeffame, asiin immoo eenyuun akka raawwataman tarreeffamee jira waan ta'eef isa kana hundi keenya seeraan kaawwachuun nurra eegama jechuudha. Kana jechuun yeroo data collectionii qofa jennee turre methodology jalatti study period asitti garuu work planning yeroo title filamee galee agar researchiin dhume itti xumuramutti jechuudha. Kan itti aanu budget planning kutaan itti aanu budget planning keenya tokkoon budgeta barbaachisu kutaadhaan material budgetii akkasumas budgeta personiidhaaf barbaade yookaan personal budget jennee waliigalammoo samarii isaa haala kanaan akka nutti tolutti budgeta keenyas kaachuun nu barbaachisa. Kanaafiyyuu kun researchii faayinaalii keessatti yookaan riizaaltii gaafa barreessinu kutaan kun work planning fi budget planning keessaa baha keessa hin jiru. Bakka kana riizaaltii discussionii conclusionii warreen jedhamantu galu. Kanaafuu isa immoo yeroo biraa itti fufnee ilaaluu dandeenya. Ammaaf kutaawwan kunneen as keessatti kan ilaalamanidha jechuudha. Gama biraatiin riferensiiwwan qabaachuu qabna. Riferensiiwwan keenya jalqaba introductioniidha qabee agarumaatti fayyadamne asitti isaan keenya jechuudha. Liist isaan goona. Yoo akkan dura jedhe kan softweerii fayyadamnu ta'e ofuma isaaniitti iyyuu asuma dhufnee bichaa bakka kanatti kilik goone baayogiraafii yookaan baabiloogiraafii kan jedhu yoo kan tuqun ta'e asitti liistii isaa nu baasa. Kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Isaan liistiiwwan riferensii nuti fayyadamnu immoo sirriitti ilaaluu qabna akka dura jenne. Kutaannumaa questionnaire keenya questionnaire nuti fayyadamnu questionnaire akkamiiti kan jedhu sirriitti beekuu qabna. Questionnaire keenya questionnaire sirrii waan taane qorannoon keenya sirriin ta'an ta'eef kanaaf questionnaire keenya sirriitti barreeffamanii asitti taa'uu qabu jechuudha. Barbaachisaa ta'e translationii wajjin taa'uun irraa eegama. Kanaafuu asitti kaa'uu ni dandeessu. Dhumarratti viidiyoon garaagaraa kan itti aanu akka isin bira ga'uuf chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Kanaafiyyuu asitti mallattoo like tana like gochuu subscribe gochuu kennaatu bidhatuufi chaanaaliin koo isheen kun immoo dawliintuun yookaan mallattoon bilbilaa kun viidiyoon yeroo gadhiifamu akka notifiikeeshinii isiniif yookaan akka ergaa isin biraan ga'uuf waan ta'eef ishees tokkoon dagatina. Kanaafiyyuu viidiyoo kutaa kanaatiin kan jiru kanuma fakkaata. Akka kana yoo waliin ilaalle nu gaha jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Proposal irraa eegallee wantoonni hafan kan biroo baay'ee jiru waan ta'eef isaan kan waliin itti fufnu ta'a. Kanaafiyyuu akka subscribe gootan jecha viidiyoo kana asumatti xumurra waan ilaaltaniif galatoomaan jedha asumaan. Kanaafiyyuu viidiyoo biraa yeroo biraatti deebina. Dabalataan viidiyoo kana warreen afaan Amaariffaa dhaga'aniifis afaan Amaariffaatiin kophaatti waan hojjetamuuf isaanis haala salphaa ta'een hubachuu danda'u jechuudha. Nagaan tura.